ساعة تفتح وصل جالس ترى بدي أنا أدري لا أيوة أنا بس عندي قالت ما عرفان ده ربي سلاحة بجوم يا زباز فوق عباسي نبي ما برا عادي يا رب يوسف تسمع وقبانكي يا مي عارف يا تتم كده لا ناصر فوق وين وصل هذا يا ولي عليك والله العظيم ما لي قاري لك انا لكن براكي بدي جادي براكي لا يا براكي مالي براكي لا يا ولا ربما ما ميدي على التلم التويته aujourd'hui aussi c'est une autre لا براكي ما تجي جالس يديم طبعا من الذي بيت لا سيد يام كه سالنا هو تجي سلامات لا تجي مودور جالس بيت سالنا هو تجي سمره ما براكي بيت ما ما بيعمل يعني أنا أسر جد ويام دونا سيد يام داري سلامات هو تجي براكي ويربي جالس نسباسا جالس بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله عليكما وجمع بينكما مبروك جنة جرا كل يوسف كليسا برانكي دلايدي جرينا من مرت جارس أسباس ينان حقا نمني باية التجارس هنباسو جدا ترتي آكرا جارس أمني ميديا حقا إسين جارس أسباس تتي كومنتين jecha garaagaraatiin irraa hin cal'isanii jaarsa kee as fidii yookaan kijibaa yookaan piraankiidhaa yookaan nu sobaa hirtaa yeroo hedduu qaldii jaallattii kuullee Yusuf yeroo hedduu qaldii kana guddattii kanaaf namni hin amanuu koomantiin namni sii jeeqee jennaan daddaftee jaarsa ofii kan awwaalte kan dhoysite as baaste jechuudha. Akkasuma kuullee Yusuf yeroo hedduu heerumii yeroon sirra dabarteen heerumtu jettanii akka heerumuutti na kakaastanii kanaafi anillee amma heerumuuf ka'ee kanaafi baga gammadde naan jedhaa jettee jirti baga gammaddee horaa bulaa kaleessa anuuyyuu piraankii se'ee amma uummanni miidiyaa koomantiin si cinqee jennaani akira jaarsa kan kee kan dhoysite as baaste baarakallaa aleykuma wajamaa beeyinakuma mabruuk horaa bulaa baga wal argattanii misirroonni lamaan baga jaarsaaf jaartii taatanii baga jaarsa argattee baga heerumtee heerumuun namarraa hin hafuu jechuu hanga fedhanillee osoo turanii dubartii yoo bultii ijaarratte tolti malee dhiira taate dhaabattee naftu hatta dhiirrillee yoo bultii godhate ilmaan godhate irraa bareeda malee akkanumatti idmee isaa guutuu dhiqatee jiraatee nyaatee dhugee jiraatuun irraa hin tolu jechuudha. Bultii jechuuni gaachana ilmi ofii jechuun gaachana jechuudha ilma yoon qabaatiin bultii yoon ijaaratiin maali faayidaan ilma namaa jechuudha rabbiin kan uumee fi callisne nyaanne uffanne tumaanii ofii kennaa jiraachuu qofaa miti ilmaanis horuu bultillee ijaaratu dubartillee dhiira malee hin tortu dhiirris dubartii malee hin tolu jechuudha jarri lachuu wal malee hin tolanii jechuudha. Kanaafi baga heerumtee baga jaarsa argattee baga rabbiin si ijaare siin jennee jirra. Horaa bulaa wajjiniin arrii filadhaa wajjiniin dullooma bakka yaadda muraada gaa isiniin jennee jirra. Baga gammaddee baga rabbiin abbaa manaa si qanna'ee bultii gammachuu bultii aara galfii siif haa ta'u
waggaa dheeraa biyya namaa ture, waggaa dheeraa biyya namaatti dulloomee jedhaa turte. Namoonni hedduu ilmeen sirraa deemee umriin sirraa kuttee heerumii jedhanii turanii. Akkasuma heerumtee heerumuu wayyaa dubartii eega ta'an maal faayidaa akkanatti taa'uun heerumanii ilma ofii arganii jiraachuutu caalaa baga heerumtee mabruuk siin jennee jirra. Kuullee kennaa abbaa mana keetti wajji rabbii waliin isinaa tursiisu waliin isinaa bulchu. Egaa akkasuma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota kiyya YouTube channel kiyya jalatti argamtan hundi keessanuu kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa kutaa amantii ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baga jiraattanii ammas naaf jiraadhaa. Kan haarawaa dhuftanillee ani haa dhufu baga nagaan dhuftanii ahlan wasahlan wa marhaban isiniin jedhee jira. Warri durallee laayikii komantii barreessaa, komantiin laayikiin haamilee keessanii kan haarawaa dhuftan sabskraabii godha, laayikii godha, komantii barreessaa. Kanaaf laayikii irraan qusachiisnaa isiniin jedha. Heerumni kuullee akkuma heeruma fuudha ustaaz ibsaa mamii isinitti ta'ee ture guyyaa kaleessa hin amanne amma mala jaarsa fidde amantanii jirtanii. Kanaaf please laayikii godha, laayikii irraa harka qusattanii jechuudha. Laaluun keessan eegan oolle laayikii tuqaatii komantii barreessaa isiniin jedha. Komantii fi laayikiin keessan haamileedha. Kanaafuu haamilee irraan sassatinaa qusatinaa isiniin jedha. Walumaa galatti galatooma isiniin jedha. Warri jalqabarraa hanga ammaa na hordoftan hedduu tokko naaf galatoomaa naaf jiraadha isiniin jedha. Kuullee Yusuf akkanatti jaarsa argattee heerumtee jirti. Dhugaa dubbachuuf anuyyuu biraankii sa'eeyyuu jechuudhaan amanne. Jaarsa asbaasii namni hundi jedhaan yoo ta'e ishiin laayivii seentu haga namoonni baay'atutti jaarsa kiyya asiin fiduu bakka namni hedduun komantiin isii jeeqee jennaan kira jaarsa fidde jechuudha. Rabbiin nama jaarsa hin qabne maraa rabbiin bultiitti haa ijaaru. Namni hunduu bultii maan tola. Baga rabbiin isii ijaaree baga rabbiin abbaa manallee fidee fi abbaa manaa ka umrii dheeraa wajjin turan ka ilmaan hedduu wajjin horan ka hanga isa addunyaa kanarra jiran haga gaafa du'aa jechuu hanga isa dhumaa wajjin jiraatanii. Haadhaaf abbaa manaa wal jaalatu du'a malee wanni gargar baasu hin jiru jechuudha. Kanaaf rabbiin abbaa manaa akkasii isin haa kennu. Kayoo lola namaaf obsu, kayoo waa badan namaaf obsu, akkasuma haadha manallee namaaf obsitu, namaaf dhoysitu. Rabbiin nama akkasii isinitti haa qabu warra hin fuudhin. Haadha manaa obsitu, haadha manaa dhoysitu, sabartuu. Wanni fedhe yoo gale sabartu jechuudha. Obsitee sabartu abbaa manaallee abbaa manaa gaarii kayoo badii namaa arge badii namaa san irra namaa taru ka waa namaa obsu ka waa namaa dhoysu ka akka haadhaaf abbaa ofitti nama qabu. Namni yoo akkanatti wal jaalatee waliif obsee waa waliif dhoyse yeroo dheeraa wajjin jiraataa jechuudha. Yoo wal battanse yoo waa waliif hin obsine yoo waa waliif hin dhoysine wajjin yeroo dheeraa jiraatu hin danda'u jechuudha. Har'a wal fuudhee boru wal hiikaa jechuudha. Bultii taphaa bultii akkasiisan rabbi isinirra haa qabu. Warra har'a wal fuudhee boru waa obsu walii dhabee boru wal hiiku har'a wal ijaaree boru wal hiiku warra akkasiisanii miti. Naamunaaf wal fuudhu naamunaa wal hiikuu jedhama kun. Bultii akkasiisanii miti. Bultii akkasii gadi dhaabbattu isin mara keessaniif rabbi isin haa taasisu. Bultiin akkasii deetti gad dhaabbatte haga gaafa du'aa malee wanni adda nama baasu hin jiru. Ilmaan ofiitillee akkasuma wayyaa ilmaanii warachuullee akkasuma ilmaan ofiillee gaachan ofiiti. Gaafa dulloomanii humni namaa achi deeme tokko ilmaan ofiiti kan nama kaddamu. Obboleettiin ofii haga fedhe osoo nama jaalattee gaafsan nama kaddamuu hin dandeettu. Obboleessi ofii osoo haga fedhe nama jaalattee gaafsan nama kaddamuu hin danda'u. Hiriyaan fedhe osoo haga fedhe nama jaalattee gaafsan nama kaddamuu hin dandeettu jechuudha. Kan nama kaddamu ilmuu ofiiti jechuudha. Kanaafuu heeruma ilmaan godhadhaa. Warri yeroo qabdan yeroo keessanitti fayyadama. Warri immoo ilmaan qabdan ilmaan keessan guddifadhaa. Ilmaan ofiitu heerumanii ilmaan ofiitu argachuun waan guddaadha jechuudha. Firii ofii argachuun waan guddaadha. Kanaaf maal heerumaa maalitti godha heeruma warra jettanii dogongora keessa jirtanii. Kanaaf rabbiin bultii akkasii gad dhaabbatte rabbiin warra dhiiratillee warra shamarraatillee isiniif haa ijaaru. Kan ijaarattan baga gammaddanii amma namni hafee haadha faaxati. Haadha faaxillee rabbi haa hiruu fi isillee anillee nan heerumaa jaarsa barbaada jedha. Isillee rabbi haa baasuu fi akkuma kuullee osoo yaadatiin amma nuyyuu geemii taphachuu fi akka aruusaatti dhufte akkasii geemii taphaan qophooftee anuyyuu geemima taphaa silaa kofii yookaan qalladdu san qalladdii geemimaa fi veelloo godhatte ree jedhee Usmaan inni jedhuyyuu daa'isiin dhugamaa jaarsa
fi jaarsaa fi ijoollee miidiyaarra yoo baasanii ijji namaa hin taatu akka waan kana sodaatteeti an kaleessa viidiyoo kiyya keessatti dubbadhee jira. Jaarsaa fi ijoollee miidiyaarra baasuun hin barbaachisu. Isin kana sodaattee baasuu diddee akira namoonni komantiin gaafii irraa dhaabuu dinnaan akira jaarsa ofii fiddee akkasii kullee Yusuf jaarsa namni hunduu jaarsa as baasi jaarsa kan kee pirankii yookaan pirankii yoo jaarsa hin finne pirankidha jedhee namni hedduu isii jeeqee jennaan akira jaarsa dho'isitellee fiddee jirti jaarsa kullee argitanii jirtanii baga rabbisii ijaaree baga bultii ijaarattee mabruuka jenneen jirra horaa bulaa baarakallaa alaykum wajaba beynakuma wajjin arrii filadha wajjin dullooma ilmaan hedduu wajjin hora bakka yaaddan muraada gaa ilmaan hedduu isinii haa baay'atu baga rabbiin abbaa manallee si badhaasee kuullee koongiraa namoonni hedduun heerumi jedhaanii turanii baga heerumtee baga jaarsa argattee koongiraa siin jennee kuullee baga gammaddee ammallee abbaa manaa kee wajjin gammadii jiraadhu. Warrootan argataniillee rabbiin isiniif haa badhaasu. Viidiyoon kiyya kana fakkaata. Haga viidiyoo biraa turutti deebinutti baay'ee turtii.